Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoaf. Alhamdulillahi ani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras naga'u. Daawwattootan kiyya viidiyoo irraa kana keessatti appilikeeshinii ajaa'ibaa tokkoon appilikeeshinii haarawaa isiniif qabadhee dhufe. Aappiin kun aappii hedduu tokko bareedaa ta'edha. Aappiin kun akkuma iimooti jechuudha. Aappii kana ittiin walii bilbiluu dandeessan jechuudha. Aappii kana daawuloodii godhataniiti akkuma iimoodha waliif ittiin bilbiltan jechuudha. Garuu aappiin kun aappii imo waatsaappii telegiraama miseenjera hunda isiniif caaludha jechuudha. Appilikeeshinii hanga irraadhaa bilbila keessan irratti fayyadamaa jirtan hunda kan isiniif caaludha jechuudha. Aappiin kun aappii haara walleedha. Hedduu tokko bareedaa kan ta'edha jechuudha. Waa hedduudha of keessaa qaba. Walumaa galatti appilikeeshinii hanga irraadhaa fayyadamtan hunda isiniif caala jechuudha. Isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib gochuun dirqamadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha. Achi booda ol fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyyatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhatan diskiripshin boksii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif gaha. Diskiripshin boksii jechuun qasxii irratti yeroo kilik gootan jalatti liinkii argattanii liinkii irratti kilikni godhatanii. Egaa achi booda haala kanaan weebsaayitii keenya kanarraa isin fida. Achi booda asirra galanii buutamu. Aappiin kun faayidaa hedduu qaba. Faayidaalee aappii kanaadhaa afaan Oromootiin asirratti akka ajaa'ibatti barraa'ee jira dubbifachuu dandeessan jechuudha. Faayidaa inni qabu jechuudha. Viidiyoo waan gaggabaabsee isiniif himuu jechuudha. Isiniif himuufu isin asirraa dubbisuu dandeessan jechuudha. Faayidaa hedduudha qaba. Asirra gad deemtaniiti asirratti daawulood jettuun jirti irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan xawwaalee pilaastoorra isin fida. Aappiin kun aappii hedduu tokko bareedaa ta'edha. Hanga ammatti aappiin kun haarawaa nama miliyoona 10 olitti daawuloodii godhatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Yeroo buufatan jechuudha. Oopii irratti kilikni gootanii achi booda aappii kana akka barbaadanitti banachuu dandeessan. Yoo barbaadan googiliidhaan wal qabsiiftanii banachuu dandeessan. Yoo barbaadan ammallee lakkoofsa bilbila keessanitti wal qabsiiftanii banachuu dandeessan jechuudha. Nama lakkoofsaan banachuu waan barbaaduuf irratti kilik godha. Achi booda okkee kilik goona. Achi booda eeyyama kennee halluu goona. Achi booda lakkoofsa bilbila keenyaa itti goona jechuudha. Nama kiyyatti haguutu. Haala kanaan yeroo lakkoofsa bilbila keessanii itti guutan jechuudha. Koontinuu kilik gootanii yesii kilik gootu. Achi booda koodii bilbila keessan irratti isiniif erga jechuudha isinii gala. Hanga koodii nuuf ergu neenna. Kana amma koodii nuuf ergee automaatikaalii wanni godhateera jechuudha. Okay, amma asirratti maqaa barreeffatan jechuudha maqaa keessan. Fakkeenyaaf Tayyib. Okay. Haala kanaan maqaa keessan yeroo barreeffatan jechuudha. Asirratti fakkii kaameraa kanarratti yoo kilik gootan jechuudha. Piroofaayilii irra kaa'achuu dandeessan jechuudha. Nama kiyya irraa kaa'adhuuti. Okay, nama bilbiluma kanarraa kaa'adhuuti. Achi booda danii gootanii. Achi booda kunoo banamee jira. Okay, kilik gootanii jechuudha. Achi booda mallee halluu gootanii eeyyama kennitaniif kunoo banamee xumurra jira jechuudha isinii galee. Achi booda haala kanaan hiriyootan keessan warroota aappii kana buufatee itti fayyadamutti jiru isiniif baasa jechuudha yoo jiraate. Aappiin kun hedduu tokko bareedaadha, hedduu tokko salphaadha jechuudha. Beeksisa gargaraallee hin qabu, waan tokkollee hin qabu, zaaja yaani ilaana gargaraadhaa hin qabu. Akkasuma gurubbii gargaraadhaa kan nama jeequ hin qabu. Akkasuma yeroo bilbilaan haasoftan jechuudha. Viidiyoo koolii isin bilbilaa, aayidiyoo koolii isin bilbilaa jechuudha isinii galee. Yeroo viidiyoodhaan haasoftan hedduu tokko sagaleen isaadhaa xarraadha jechuudha. Sagaleen isaadhaa akkuma nama bilbila aadiidhaan daayirektii walii bilbiletti sagalee wal dhagahuu dandeessan jechuudha isinii galee. Mee fakkeenyaaf ani haala itti bilbilan isin agarsiisu fakkeenyaaf Jamaal kanatti yoon bilbile asirratti jechuudha yoo dhoonne akkuma asirratti margaa jirtan aayidiyoo koolii fi viidiyoo kooliin ni jira jechuudha. Yoo barbaadan aayidiyoo kooliin bilbiltanii yoo barbaadan ammoo viidiyoo kooliin bilbiltanii jechuudha isinii galee. Fakkeenyaaf amma aayidiyoo kooliidhaan yeroo bilbilamu haala kanaan bilbilama jechuudha. Yoo namni sun onlaayinii jiraate xawwaalee waamee nama sanii waliin haasa'uu dandeessan jechuudha. Aappiin kun aappii hedduu tokko bareedaa ta'edha.
hedduu takka annatti tolee jira jechuudha. Isinillee buufadhaatii itti fayyadamaa jechuudha. Aappii hunda isiniif caala jechuudha. Appilikeeshinii hanga irraadhaa bilbila keessatti gad buufattanii qabdan hunda isiniif caala jechuudha. Aappii kana gad buufadhaatii itti fayyadamaa isiniin jira. Egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jettan abdii qabaa barnoonni keenya karraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha. Barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.